Kabajamtoota hordoftoota kiyya oduu sa'aatii kanaaf jedhe qabadhee dhufeera na faana tura. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed hooggantoota TPLF wajjin yeroo jalqabaaf fuulduratti mari'atan. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed waggaa lamaan booda yeroo jalqabaaf qondaaltota TPLF wajjin fuulduratti wal arguudhaan mari'atan. Mariin kunis kan adeemsifame waraanni lubbuu namoota hedduu galaafate waliigaltee nagaan mallattaa'uun ji'oota 3 boodaadha. Karaa miidiyaalee mootummaa gabaasa ba'een wajjin viidiyoo fi suuraalee dhiyaate Ministeerri Muummee Abiy Ahmed qondaaltota waraanaa fi siyaasa TPLF wajjin yoo mari'atan agarsiiseera. Ambaasaadar Reedwaan Hussein fuula Tiwiitarii isaanii irratti bakka buutota TPLF waliin adeemsa raawwii waliigaltee nagaa irratti mariin taasifamu katabaniiru. Dabaluunis wal amantee qaamolee lamaan gidduu jiru jabeessuu fi rakkoo uummataa salphisuuf imalli gara Tigraay deemsifamu akka dabaluu fi baankii fi dhimmoota tajaajilota biraa irratti murtoo dabarsuu. Dabaluunis wal amantee qaamolee lamaan gidduu jiru jabeessuu fi rakkoo uummataa salphisuuf imalli gara Tigraay taasifamu akka dabaluu fi baankii fi dhimmoota tajaajilota biroo irratti murtee dabarsuu isaanii ibsaniiru. Ministeera Muummee Abiy Ahmed dabalatee qondaaltonni mootummaa federaalaa akkasumas hooggantoonni TPLF yeroo jalqabaaf kan wal argan Finfinneen alatti naannoo kibbaa iddoo Halaal Keellaa jedhamuttidha. Waraana waggaa 2 ture dhaabuuf mootummaa federaalaa fi TPLF kana dura Afrikaa kibbaa magaalaa Piriitooniyaa achiin booda yeroo 2 Keeniyaa Naayiroobiitti jaarsummaa gamtaa Afrikaan mari'atanii turan. Qondaaltonni gama lameenii miidiyaalee mootummaa fi yaada kennaniin mariin isaanii dhimmoota waliigaltee irratti kaa'aman akka raawwatamanii fi hojii gara fuulduraa isaan eeggatu irratti gama gochuu himaniiru. Baatii 3 darbanitti deeggarsi namoomaa daangeffama malee dhihaachaa bu'uuraalee misoomaas deebi'anii eegaluu akkasumas TPLF hidhannoo hiikkachuu fi raayyaa ittisaan ala qaamotii hidhatan biroo Tigraay irraa bahuu jalqabaniiru. Marii kanarratti obbo Geetaachoo Raddaa caba hawaasummaa waraanaan dhufu fayyisuun wal qabatee akkana jedhan. Hunda dura ollaa keenya filachuu hin dandeenyu. Jaalannus jibbinus wajjin jiraachuu qabna. Hanga waliin jiraannutti kabajni jiraachuu qaba jedhanii yaada isaanii bifa kanaan kennaniiru.